Egaa maanta mana baaburaa jira. Kottaa baaburallee waliin daa'inaa isiniin jedha. Egaa kana ammoo biyya kun sa'aatii misaatii tokko kennan nyaataa jirra isiniin jedha. Asitti immoo tuyyuu buddeena tolchaa jira. Haga xumura viidiyoo kiyyaatitti nafaana turan affeerraa kiyya isiniin jedha obboleettii. Egaa walumaa guyyaa har'aa guyyaa tokko maaliin akka dabarsan biyya keenya kana keessatti itti dhiyaadhaa isiniin jedha. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله نبدأ يومنا مكا ربي كنتين قويا كنا يقلاني سنين جدا قبل ينكي يا جل قبتي مي فيديو لايك توقع ورماتين تاين مو ماتينا تايا سنين جدا وري عرا وسينا جرتان قدا قلتهم أنا دفو بغنا جان دفتان سنين جدا قبل ينكي يا كاكالي أكسما نبي محمد رتي صلوات بوسا صلوات ربي والسلام عليه. Eegabboleen kiyyaa viidiyoo akka isinitti hin dheeranneef viidiyoo gara daqiiqaa 27 daqiiqaa 13 itti deebisee jechuudha. Isin immoo hagatii tana nafaana turuu hin dadhabdan isiniin jedhaa hin ari'e viidiyoo isiniin jedhaa. Eegabboleen kiyya ganama ka'ee ifaa kafaluuf mabraateelii dhaqee jechuudha. Suuta jedhee itee gabbuu san argitanii keessa mootuyyuu waraabuu hin sodaadhe. Ani jiraachuu barbaadu obboleen kiyya rabshaan barbaadu. Osoo na qabanii maal gootaa waraabdamee heeyyama ittiin waraabdu kana fidi osoo naan jedhanii si jammar as keessa maa waraabdanaan jedhanii maal godha kanaafuu suuta. Akkasii suuta ejjatan suuta qoreen nama waraanti jedhanii ifaa kafalee dhufaa jira isiniin jedha. Tanaa wajjii yeroo malamayyuu kanachi dhaqee kafalee silkii irratti dhufa garuu nuun dhufne yommuu tuyyuu guyyarra taree qixaatidha waan ta'eef dhaqee gannaa dhiisaa jedhanii kafalee deebi'ee isiniin jedha hordoftoota kiyya. Eegaachi deebi'ee waan sirreeffadhutu jira baankii goree jechuudha. Waan isin ajaa'iba obboleeyyan baankii kanatti sabpiraayisii adda ta'e walla obboleettii tiyya jaalatamtuuf kabajamtu hordoftootiyyan garuu isin beeku. Isin yoo dogongoruu baadhee ani ati aamuu firii faamilii dhabinaan jette eeyyen jedhanii walirratti jiguun amma ka baankii keessatti maashaallah. Akkasii hordoftootiyya qaalii fi gaarii wahii argadhe yeroo ani daa'esan akkaataa isin itti na gorsaa turte akka isin itti na jajjabeessaa turte maashaallah. Isirraa haa jaallatu maashaallah har'ammoo qama wal agarre nuti garuu lakkoo wajjin naasofne eegasaniiti waliin haasayaa hin jirru jechuudha. Isin yoo san alla turte jechuudha. Galee jira asitti illee viidiyoolee ati gadhiiftuun argaa eessuma jirti jedhee of gaafatu ture naan jette baga wal agarrisiin jedha ishii akkana laaltu ofdii qaba. Qaamanillee ammas nama wal argu nu haa taasisu. Hordoftoota kiyya amma misaa dalaguudha. Wantoonni qopheessee isa kana shunkurtii aga kana kaarotii fi timaatimii qopheesse ruuza zafazzafee deeme isa kana طيب misira gurraacha fi ruuza walitti dalaguudha. Tarii namni akkatti dalagatuudha distiiwwan illee qopheeffadhee jira. Haga xumuraatitti nafaana turan namni akkatti nyaata kana gara gosatti dalagatuu danda'a. Anillee akka mana kiyyatti dalagadhutti dalagataa jira isiniin jedha gabboleeyyan kiyya ani nyaata isin barsiisaa hin jiru malee yeroo baay'ee akkas isiniin jedha beeytani. Olmaa kiyya isinitti agarsiisaa jira viidiyoon kiyya akka isinitti tolu abdii qabaa maaliifi bi'iidhinillaahil kariim anillee gaafa tokko guddadhee bakka guddaa gahuu hawwii qaba waan ta'eef istoofii kanarrallee fornii guddaa sanitti jijjiiratu waan abdii qabuuf jechuun waan inshallah rabbiin achillee nagaa jedhee yaaduuf kushiinaa tana keessa illee chikin kaabineetii taqabdu bakka kushiina stardaandii eeggattetti ba'uuf abdii qaba waan ta'eef asirraa kaanee dura siyyuu miti sijjammar kasalaa fi akkasumallee ibidda lafatti bobeessanii beeytanii miti isa fayyadamaa turre maa eenyuun sobnarii sobni humata akka faayidaa hin qabu asuu gahuun alhamdulillah tahaftellee mootuyyuu rabbii kenna eeyna waan ta'eef rabbiirraa waan abdii qabnuuf onnee walitti godhuu fi akkasumallee jechuudha obboleeyyan kiyya wal jajjabeessuu fi olmaa kenna waraabuuf kana isinii waraabaa jira isiniin jedha akkasii obboleeyyan kiyyaa ruuzaa fi misira gurraacha yoo walitti hojjetan anatti garuu adda kana natti mi'aa jechuudha. Ani buddeena illee ittiin barbaadu dhugaa akkasitti nyaadha. Akkasii isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa dhugaa rabbiititti haga yeroo baankii seenessan hin ture ammaaf misaaf muddamaa jira jechuudha. Sa'aatii inni galutti qophaa'uu qaba. Maaliifi hojiin qoosaan beeku sa'aatiin hojii sa'aatii hojiiti jechuudha sa'aatiin misallee akkasii itti deebi'a waan ta'eef isiniin jedha. Kanaaf haga humna kiyya wallaa dhugama daddafee hojjetaa jira isiniin jedha. Eega taraan narra geette baankitti jechuudha eeganaa hojjetu jalqaban yoo sobillee hordoftuun tiyya ashan tachitti wal argine wallahi naara guddannetti sobdee isiniin jedha dhiisee galee isinumaa taraa isinlee fayyadame hagasitti naa xumuruu hin dandeenye dhiisee galee egasii deebi'ee sirreeffadhe jechuudha maaliifi misaa hojjechuuf jechuudha.
እና akkasii baarakallahu fiikum isin immoo obboleeyyan kiyyaa sugoo kana dinnicha achitti hojjetu daaruun kiyya immoo bilchaatu ka'ee isiniin jedha video kana like share akkasuma obboleeyyan keessan hiriyoota keessanii share godhamee obboleettiin teessan amuun firii faamiliin tun yaa guddattume warri laalaa jirtan kun subscribe godhaa akkasumallee jajjabeessaa isiniin jedha ruuzni bilchaate jala qannaseera lakkoofsa 3 irra kaa'ee saachiin kun bareede isinii qannasallee dinnichaan hin bilchaanne waan ta'eef 5 irra jira jechuudha egaa akkas isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa baarakallahu fiikum haala kanaan ما شاء الله روزا باية بريدة باية مئة وهي وجدة نتم يا كاي سنت سكمي أو ديك أباميك أما ساتي لا نوجني التاني شيكويا أكيد سنين جد أبولي ينكيا هلا كان عندنا تشالي نابل شاتا ترى أم بربري باية تنقول دسنة بقى يرو أما كانت أبولي ينكي نمني جوجا رانك أمني مراسة أكسم اللي دائما وجه فيدم توان تأف ittiin baay'ee isiniin jedha namni akka fedhii isaatiitti hojjetatu danda'a mire tana walii galaanaaf isinillee isiniin jedha egaa baleeyyan kiyya alhamdulillah sa'aatii misaa gahee haala kanaan qopheessan isiniin jedha ruuza kanallee asasitti qopheeffadhe qeerroowwan tiyyaa dura nyaata qopheessa jechuudha maan kan nyaatanii beekanii fi miti garuu hin ta'an haagannan naqanii argitanii maashaallah akkuma nama maan kan nyaatu beekutetti fudhatan jechuudha akkasii haala kanaan isaanii dura kennee abbaa itti aansee eegasii ofillee fudhataa jira eegasii maatiin keenya guutuun warri wajji jirru hin nyaataa isiniin jedha anna akkasii Abdulaziz immoo tuyyuu osoo ofiyyuu nyaatiin abbaa nyaachifata maashaallah aleekum akkasii ani immoo obboleeyyan kiyya ruuza kanarratti dhuguma buddeenan barbaadu kophaa isaa nyaadha jechuudha akkasii foon biyya keenya immoo dinnichaa kana inshaallah nama deefoonillee nyaatu ni taana bi'idhnillahil kariim irra caalatti qomni keenya bal'aa yoo tahe jechuudha obboleeyyan kiyya hunduu bakkuma takkadha qabanne si ergan kuni foonis ta'u dinnichas ta'u keessi keenya durummaa qabaannan alhamdulillah alhamdulillah wallahi akkasii isiniin jechuu barbaada ani wantoota jireenya nama jiraadhu tana keessatti oomaa ittiin gaddu walla baay'ee itti gammada alhamdulillah rabbil alamin rabbiin kun ila mucaa kan argitanii saanii fi yookaan kiyya fi dhiise kiyya kana naannessa yookaan saanii xiyyeerrata rabbi isaan haa qajeelchu rabbiin qajeelchee nu haa guddisu ilmaan teenya maraa isiniin jedha gaabboleeyyan kiyya akkasii obboleeyyan kiyya maalii fi wanni isiniin jechuu barbaade rabbiin hiree anaa riskee anaa riskee nama tokko riskine kan nama biraati riskee anaa riskine immootu iyyuu irra afdalli irra caalan waan nu kenne kana nuti itti gammannee jiraachuun akkasumallee rabbii kenna galateeffatu waan guddaadha la in shakartum la aziidannakum wala in kafartum inna adaabii la shadiid kanaaf obboleeyyan kiyya fayyaa qabaatu waan guddaa nagaan jiraatu waan guddaa namni yaada dhabeen jiru namni waa'illee cinqamuu dhabeen jiru jechuudha egaa akkasii obboleeyyan kiyyaa nyaanni geessinee jira nyaanni geessinee haala kanaan meeshaa guuree meeshaa dhiqee olmaa isin agarsiisaa jira miree andurumaayyuu akkasii isiniin jedhu ruuza gatanaan bifne maashaallah maatii maraan nyaanne akkasii ka wallahi ka asirratti mul'ate jira ka hin mul'anne jira isiniin jedha akkuma biyya namaatitti ima hafaasitti illee jechuudha obboleeyyan kiyya namuu nyaate yoo geesse akkasii isiniin jedha garuun gatamuu dhugaa jechuun akkasii achiisanitti hin gatamu yeroon gatamullee numa jira rabbi nu haa dhiisu nama mootiyyoo rabbiin israafa na warra godhu nun taasisin isiniin jedha akkasi baabotiin tiyya burcuqqoon caccabsitii laaskitiidha wanni adiin tu baay'een adiin xiqqishoon tun jechuudha tanan caccabsan akkasi isiniin jedha obboleeyyan akkasi mee isini laayikii fi sheerii fi laayikiin dagatinaa mee laayikii booda goonettanii warraaffattanii fi eegaa sanii obboleeyyan kiyya meeshaa kana kaasee dhiqee xaafii gingilchaa jira baabura hedaa isiniin jedha baaban kiyya makiinaa yaabbatee natti as deemana jalaan hafan kaasaan illee na waliin dalaganii alhamdulillahi rabbil aalamiin dura sagalee wahiituu hin dhaga'u jechuun yeroo jiran argatin amma ammoo alhamdulillah gaccallisaa fi gattaa anuyyuu kadhaadha falakal hamdu rabbii kiyya galanni isa haa ga'u obboleeyyan kiyya wooma qabdan irratti alhamdulillah jedha alhamdulillah wallahi alhamdulillah rabbii kenna kana wanni nu isaa goonu hin jiru nama hedduutu jireenya akkati jiraattu tana hawaa jira haa gafeetillee tuffattu obboleessa kiyya obboleettii tiyya walaakinnahu ka jireenyumatti jiraattu tana hawwu hin dhabamu jechuudha maaliif alhamdulillah rabbil alamin wama hundarrattu jechuudha homa hundarrattu jiraannee har'a ga'uunu fayyaa qabaatunu waan guddaadha isiniin jedha obboleeyyan kiyya gaariin dhufeega
gaariin uyyuu maashaallah biyya keenya kanatti obboleeyyan kiyya dhaqa baaburri irraa fagoo miti asirraa gachi meeqa yaabbadhe 50 achas deemu 50 dhibba mizaanallee isinitti himu yeroo mizaanallee irra kaa'u maa isinii waraabuu dhabeessa hunda waraabuu hin danda'u obboleeyyan kiyya gumataa fudhadhaan isiniin jedha amma kiyya daakaa jira midhaan kana jechuudha daakkataa jira daakkadhee galgala galeen isiniin jedha hin turre garuu wallahi dhaquma bade malee hin turre bakka baankii sanittis lama deebi'e olumaa gaffiffiigaa olemi amma immoo lixiin ka dura bukeessa jira midhaan sanirraa itti darbe jechuudha bakka dadhabee viidiyoo waraabuu yeroo sanitti waraabne hin hifannellee abshiraa kaa wanaa beeytan jedhee abdii qaba wallahi suma dhugaa kama amma galeen kanarraa itti darbee haala kanaan eeleen tun immoo eelee walirratti sanii jechuudha eelee daabboon walirratti isiidha garuu maashaallah womaan jettu bareedduudha alhamdulillah omaan jedhuun jedhinaadhaan ustaanni kenna womaan jedhu miti alhamdulillah jedhi jala sararii jedhan bareedduudha maashaallah tabaarakallah akkees isiniin jechuu barbaadeeti isiniin jedha haala kanaan buddeena dhahaa jira isiniin jedha viidiyoon kiyya asirratti xumura buddeena kanarratti jechuudha anis buddeena kana hojjedhee geesse waxillee woma sasalphaa hojjedhee sanii achi irra feen isiniin jedha akkees hordoftoota kiyya eelee ifaa tana waa yeroo baay'ee viidiyoo illee waraabe warabbal ka'abaa gadin dhiifni bismillahirrahmanirrahim bakka jechuun viidiyoon sun maal akkana harkaa ta'e yaadadhu yeroo baay'ee waraabee jechuudha yeroo isiin maabraamaa xufaan isii banaa cufaan isii duubaa kun irraan harkaa bahe wahillee waa jechuun akkuma irraa waa hubattaniif waraabee eegas immoo akka carraa ta'e gadin dhiifne viidiyoo san isiniin jedha akkasii isiniin jedha yeroo sanitti ani eelee walirratti tana maaliif barbaadee bitadhe beeytanii manni kiyya ka duraanis kushiinaan suni akka bakkee baay'ee na jalaan fudhanneefi jechuudha maaliif bakka haga tokko womaan jettu walaakinnahu bal'ina guddoo hin qabduuf eelee tana filadha yeroo sanitti jechuudha akkasii namni waan tokko waan filatuuf sababa qabaa miree sababa eelee daabboo fi buddeena walirratti tana filadheef isinitti himee jira garuu mootuyyuu yeroo manni diigame san mana nama kaayee barriin waabaa irraa caccabe jechuudha kaaniin ofumaatti deebise jeensoo keessaa faaka gara daabboo jechuudha akkas isiniin jedha kaabaleeyyan kiyyaa wanni isinitti har'a haasa'u tartiiballee qabaachuu baatu ana hubattan jedhee abdii qabaa haala kanaan xaafillee isinii wajji bitee baaburallee isinii wajji gingilchee baaburallee isinii wajji dhaqee wajjiin buddeenallee baafataa jirra haa nyaannu isiniin jedha egaa baleeyyan kiyya viidiyoon kiyya ka guyyaa har'aa kunii xumura irratti dhiyaatee jira warroonni meeshaalee garagaraa barbaadan shiitii uffata dhiiraa amaamaa fooxaa ummallee uffata daa'immanii kopheewwan daa'immanii barbaadan heloonaan jedha ajaja keessan akka isin barbaadanitti isin keessummeessuudhaa fi akkasumallee waan jiru guutuu isinitti himee isinii hojjechuudhaaf qophiidha isiniin jedha lakkoofsa yuutuubii makanarraa argattanii obboleeyyan kee xumuree jira isiniin jedha eega xumuree ka'ee immoo eelee tana jechuun bi'aansi buddeenni lamaa fi wahyoo hafe jala dhaamsa jechuudha akkasittuun qorritu jala irra yoo qadaade haadada yoo dhaamte itti baate oo'itiyyuu malee jechuudha dhugaan fakkaatumi ammallee eelee tana warri qabdan maaqqoxaaxaraa kana dirqama qabaachuu qabdiin isiniin jedha isin gara isin bantanii cufaa oolurra asumaan ani yeroodhaaf jechuudha ittiin bitu jedhee dhiisee dhugama rabbiititti irraan harkata balaashee kana wanti an dura waraabe jechuudha waan xiqqoo jecha waan guddoo balleessurra isaa kana itti hojjechuun dirqama isiniin jedha kinoo bixxilleen beeytanii miti buddeena akiraatitti isin agarsiisee jira isiniin jedhaan buddeena baay'ee guddaan dhoofne hin shaaggataa sitti jechuudha akkas obboleeyyan kiyyaa aga viidiyoo biraatti walitti deebinu assalaamu alaykum